Mee hadiisa tokko dubbisneet walitti deebina. Mata dureen nuti akka nuti wajjin ilaallu ani barbaadu hiree jireenya bara baraa fi mirga filannoo dhalli namaa qabu akka barumsa islaamummaa keessaatti kan jedhu walii wajjin ilaal jechuudha. Namni mirga filannoo ni qaba akka barumsa islaamummaan barsiisutti. Namni jalqabuma inni badu badisaaf uumameeti. Inni jannata galu immoo jannataaf uumame moo gaafuma uumamu moo erga dhalatee booddee namni mirga filannoo hojii isaatiin jireenya bara baraa filachuu yookiin immoo biyya lafaa yookiin badisa bara baraa filachuuf mirga guutuu qabaa kan jedhu akka barumsa islaamummaatti wajjin ilaalla jechuudha. Dhumura irratti ammoo kun amala waaqayyo wajjiniin akkamittiin akka inni wal faalleessu wajjin ilaalla jechuudha. Kun amala waaqayyo wajjin akkamitti akka inni wal faalleessu. Hadiisni kun Sahih Bukhari 3208 irratti kan argamudha. Akkuma amma argaa jirtan kana ergamaan Rabbii akkana jedhee jedha. Dhugaa fi dhugaan kakaafame akkana jedha. Dhimmi uumama ilma namaa guyyaa 40 keessatti gadameessa haadhaa keessatti walitti qabamaa jedha. Guyyaa meeqa keessatti? 40 keessatti. Achis yeroo wal fakkaataa keessatti dhiiga kan taraa furdaataa. Kana jechuun guyyaa 40 keessatti walitti qabameetu guyyaa 40 itti aanu keessatti immoo dhiiga kan taraa furdaataa jechuudha. Guyyaa 80 jechuudha. Achis yeroo wal fakkaataa foon wal qabataa ta'a. Kana jechuun guyyaa 40 itti aanu keessatti immoo foon wal qabataa ta'a. Walitti guyyaa 120 keessatti jechuudha. Ji'a afuritti maal ta'a jechuudha? Foon wal qabataa ta'a jechuudha. Foon wal qabataa ta'a. Innis sana booddee hoo ergasii Allahan malaayikaa tokko ni erga waan afur akka barreessuuf. Maaltu ergama jechuudha? Malaayikaa tokkotu ergama jechuudha. Maal akka godhuuf? Waan afur akka barreessuuf. Maali wanti arfan kun? Waan baay'ee murteessaadha kun. Wanti arfan kun maali kan jiru akkasiin hubattanii barbaada. Inni jalqabaa hojii isaati. Namni kun yeroo dhalatee ka'ee maal hojjeta kan jedhu jechuudha. Achiin booddee jireenya isaati. Jireenya isaa. Inni sadaffaan guyyaa du'a isaa irratti barreessa jechuudha. Yoom akka inni du'u. Akkasumas amantii isaatti eebbifamaa yookiin abaaramaa ta'uusaa akka barreessu ajajamee dhufaa jira. Kana jechuun namni kun battaluma otuma yerooma lubbuun itti afuufamu maaltu ta'eeti lubbuun itti afuufama jechuudha. Wantoonni arfan kun murteeffamaniiti irratti barreeffamaniiti lubbuun itti afuufamaa jedha. Ergasii lubbuun itti afuufama jedha yundoo itti fuftanii dubbista. Ergasii lubbuun itti afuufama. Erga wanti kun itti barreeffame jechuudha. Kana jechuun amantii isaatti eebbifamaadha namni kun jedhameera taanaan namni kun nama jannataati jechuudha. Amantii isaatti abaaramaa ta'e irratti barreeffame taanaan immoo namni kun nama jahannamiidha jechuudha. Sinii galee san booda maaltu jira itti fufee kanaaf jedha na hubadhaa iddoo kanarratti. Barreeffamni itti barreeffame kun maal akka inni hojjetu xumura irratti dhaggeeffadha itti fufee jechuudha. Kanaaf namni isin keessaa tokko hojii gaarii hanga isaa fi jannata gidduutti dhundhuma tokko qofa ta'utti hojjechuu danda'a. Sana booda hoo waan barreeffameef inni amala isaa murteessee hojii badii amala namoota ibidda jahannam hojjechuu jalqaba jedha. Argitanii namni kun umurii isaa guutuu hojii gaarii hojjechaa hojii nama jannatatti nama galchu hojjechaa jiraateeti sababii wanta irratti barreeffame sanaaf jecha ammoo yeroo isaa fi jannata gidduu dhundhumni tokko yookiin taakkuun tokko haftu. Kana jechuun yeroo muraasa wanti muraasa isaaf jannata gidduu yeroo haftutti maal ta'a jechuudha. Wanti irratti barreesse sun hiree isaa waan murteessuuf sana booddee inni maal ta'a? Hojii warra ibidda jahannam galanii hojjechuu itti fufa. Achiin booddee maal ta'a? Abidda jahannam gala. Maaliif jennaan jalqaba ati nama abidda jahannam galuu qabdudha jedhameeti irratti barreeffamee jira waan ta'eef jechuudha. Ajaa'iba! Itti fufee maal jedha? Akkasumas jedha namni isin keessaa tokko hanga isaa fi ibidda jahannam gidduu dhundhuma tokko qofa ta'utti hojii badaa hojjechuu danda'a. Achiis wanti isaaf barreeffame amala isaa murteessa. Hojii amala namoota jannataa ta'e hojjechuu jalqaba. Inni kun immoo jalqabuma nama eebbifamaadha jechuudha. Maal ta'e eebbifameera? Ati hojii jannata galta jedhameeti eebbifameera jechuudha. Kanaafiyyuu hamma isaa fi jannata gidduutti, jahannam gidduutti taakkuun tokko haftutti hojii namoota
jahannamin hojjeteeti achiin booddee wanti irratti barreeffame sun amala isaa waan murteessuuf hojii warra jannataa hojjechuu jalqaba achiin jannata gala jechuudha. Argitanii hadiisa kanarraa waan inni jedhu. Namni erga dhalateetii filannoo isaatiin badiisa yookiin jireenya filata osoo hin taane gaafuma uumame badisaaf yookiin immoo jireenyaaf uumame jechuudha. Kana jechuun namni ibidda gahannama akka galuuf uumametu jira. Namni immoo jireenya jannatatti akka galuuf uumametu jira jechaa jira jechuudha. Kuni waan kalaqa namni yookiin ani yookiin nam tokko jedhuu miti jechuudha. Barreeffama kanatu akkas jechaa jira jechuudha. Barreeffama kanatu akkas jechaa. Kun immoo as qofa miti. As qofa miti hadiisa irratti qofa osoo hin taane wanti kun ammoo quraana irrattis irra deddeebiin barreeffameera. Fakkeenyaaf suuraa 7 ayaa 179 irratti akkas jedha kunoo akkuma argitan jechuudha. Maal jedha? Dhugumatti nuti jahannamiif jinnootaa fi namoota irraa hedduu uumnee jirra jedha. Maaliif uumnee jirra? Jahannamiif jinnootaaf namoota irraa hedduu uumnee jira. Namni hedduun maaliif uumameera jechaa jira? Jahannamiif uumameera jecha. Isaan onnee ittiin hin hubanne qabu. Eenyu isaan? Warri jahannam gala kun maaliin qaban? Onnee ittiin hin hubanne qabu. Isaan ijas kan ittiin hin argine qabu. Ammas isaan gurra ittiin hin dhageenye qabu. Warri sun akka beeladaati. Inumaa warra irra jalladoo isaanumatu dagattoota jedha. Kanaafiyyuu namoonni yookiin jinnoonni jahannamiif uumamantu jiru jechuudha. Jahannamiif kan uumaman hedduu sanuu uumamumaan kana amma iddoo kanatti wanti gargar bahuu qabu tokko jira. Waaqni yookiin Allahan waan beekuuf beekumsa gara fuulduraatti waan qabuuf beekumsa isaatiin namni kun jannata galaa bor gaafa hojii isaa waan beekuuf beekumsa isaa irratti hundeesseet murteessaa jira osoo hin taane kaayyooma badisa kanaaf uumaa jira. Yerooma uumamu namni kun jannataaf yookiin jahannamiif uumame jechuudha. Malee namni kun gara fuulduraatti akkas ta'a jedhameeti wanta hojiinsaa gara fuulduraa himamaa jiru miti. Murteeffamaa jira malee. Himamaa jira osoo hin taane murteeffamaa jira. Waaqayyo wanta nuti gara fuulduraatti taanu beeka. Waan beekuuf immoo wanta nuti taanu nutti himuu danda'a. Inni kun garuu asirratti waan akkasii miti kun. Hinuma murteessee malee jechuudha. Ati jahannam galuu qabda, ati immoo jannata galuu qabda jedheeti murteessee jechuudha. Ati dhamaates, dhama'uu baattes dhimma keeti. Quraanumatu jedha isiniin dubbisammoo. Namoota kana, namoota badan itti dhamaates, itti dhama'uu baattes dhimma keetii jedha. Maaliif jennaan? Rabbumatu irratti cufee jedha. Rabbumatu irratti cufee. Mee ni ilaalla. Suuraa 32 ayaa 13 irratti immoo maal jira? Odoo feenee lubbuu hundaa qajeeluma isheedhaaf kennina turre. Garuu jecha jinnootaa fi namoota walitti qabaman irraa jahannam nan guuta jedhutu ana irraa haqa ta'ee jira jedha. Kanaafiyyuu fedhii hin qabu jechuudha namoota qajeelumatti deebisuudhaaf. Sinii galee badisa irraa baraaruudhaaf namoota Allahan fedhii hin qabu jechuudha. Kan inni irraa jaallatu namoota abidda jahannam guutuudha. Waa'ee abidda jahannam guutuu kana yeroo kan biraa walii wajjin ilaalla. Indoom guuttee jirtaa jedheeti gaafata. Guuttee moo hin guunne sii dabaluu jedheeti gaafata jechuudha. Hamma isheen nagahee baqqaa jettutti jahannam. Kanaafiyyuu amma fedhii hin qabu nama fayyisuuf. Fedhii hin qabu jechaa jira. Kun amala waaqaati. Dhuguma waaqni ani jahannam isin gatuuf jecha isin uume jedha. Moo amala waaqayyoo ilmaan namaa duraati waaqa jaalala ta'e. Waaqa gara laafessa ta'e. Waaqa badisa namaa hin jaalanne. Amala isaa nama jalaatii balleessuudhaaf jecha kana seexanatu kalaqaa jira kan jedhu akkasiin itti yaaddanan barbaada. Mee itti yaada. Indoom akkas jedha. Suuraa 35 ayaa 8 irratti maal jedha? Sila namni fokkotaan
hojii isaa isaaf bareechifame kan gaarii taasisee ishee ilaalu isa karaa qajeelaa irra jiru wajjin wal qixa ta'a. Dhugumatti Allahan nama fedhe ni jallisa, nama fedhe immoo ni qajeelcha. Kanaafuu isaan irratti lubbuun kee sheenaadhaan akka hin baane. Dhugumatti Allahan waan isaan hojjetan beekaadha. Bakka Allahan nama fedhe maal godha? Ni qajeelcha. Nama fedhe maal godha? Ni jallisa. Kanaafiyyuu warri badisa jahannamitti galan maal waan ta'anii fi Allah waan isaan jalliseef. Warri jireenyatti galan immoo maal waan ta'aniif Allah waan isaan qajeelcheef jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni Rabbiin si haa qajeelchu namaan jedhu. Allahan anamma gaaffii guddaan islaamummaa irratti qabu namni gaafa dhalate islaama ta'e dhalate namni hunduu kan jettan isa kamidha? Kunoo namni irra caalaan silaa jahannamiif uumame jedha. Eessaa namni gaafa dhalatu islaama ta'e uumame? Namni kunoo jallatee uumame hin jiru. Kanuma Allahan jalqabuma jallisee uume hin jiru. Gaafa dhalate namni islaamummaa irratti uumame waan jedhu silmayyuu wal faalleessa barumsi kun jechuudha. Yoo hubattaniitu taataniif. Nama baay'eetu jahannamiif uumame waan ta'eef. Jaalatee miti namni kun. Gaafa uumame gaarii ta'ee uumame achiin booddee immoo hammeenya itti fufe miti namni kun. Gaafuma uumame ati jahannam galuu qabda jedhame uumame jechaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu islaama ta'etti uumame achiin booddee immoo namata akkas godhe wanti jedhu jiru. Kan jallate kan jallise eenyu? Allahan anatu jallise jechaa jira. Kan abidda galchu eenyu? Allahan anumatu gaafa otoo inni lubbuun ittiin afuufamin dura ati nama abiddaati jedheen malaa'ikaatti barreesseen irratti barreessise malaa'ikaatti ergeen irratti barreessee jechaa jira jechuudha. Kana hubachuun baay'ee murteessaadha yaabbu. Suuraa 7:86 irratti maal jedha? Nama Rabbiin jallise qajeelchaan isaaf hin jiru. Jallina isaanii keessatti dhama'aa ta'anii isaan dhiisa. Bakka jallisnaan jalliseedha bakka jallatteetta wanti sirratti hin jiru siif jechuudha. Indoomuuf maa dhama'uu jedha. Suuraa 2:7 irratti maal jedha? Dhugumatti isaan kafaran isaan akeekkachiiftes isaan akeekkachiisu dhiiftes lamaanuu isaan irratti wal qixa. Hin amanamu. Rabbiin onnee isaaniitii fi dhageetti isaanii irratti cufe. Agartuu isaanii irras haguuggiitu jira. Isaaniif adabbii guddaatu jira jedha. Egaa warra badan kana jalqabuma badisaaf waan uumeef ati akeekkachiiste akeekkachiisu dhiiste wanti ati fayyaddu hin jiru. Maaliif jennaan jalqabuma maaliif uumaman isaan kun? Jalqabuma badisaaf uumaman waan ta'eef. Miracle. Miracle. Nama ajaa'iba kun. Nama ajaa'iba kun. Inda'um suuraan 19 ayaan 70-72 immoo warrumti jannata galaniyyuu abidda keessatti erga cuubamanii abidda keessa erga galanii booddee achi keessaa bahaniitu jannata galuu jedha. Warrumti jannata galanii utuu abiddan seeniin namni jannata galuu hin jiru jedha. Maayira kunooti. Ergasii dhugumatti nuti isaanirraa warra ishee yookiin ibidda seenuu qaban akkam beeknaa. Isaanirraa eenyulleen ishee seenu malee hin hafu. Dirqama Rabbii keetiin murteeffameera. Sana booda warra Rabbiin sodaatan nagaa baafnaa warra miidhaa hojjetan immoo ishee keessatti jilbifatu taasifnee isaan dhiifnaa. Hundi kee jalqaba eessa galtaa? Abidda galtee achiin booddee maal taata? Abidda keessaa baataa. Inni Rabbi isaa qajeelchee achi keessaa bahaa jedha. Obboleessa. Obboleetti Waaqayyo gonkumayyuu as keessa hin jiru. Amalli Waaqayyo warra ani amma dubbadhe kana keessa tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyo firdii ni kenna dhugaadha. Waaqayyo firdii ni kenna. Firdii ni kenna. Garuu Waaqni firdii kana gaafa kennu firdii waaqummaa kenna. Firdii Waaqa isa beekaa ta'ee kenna. Hojii namaa irratti hundaa'eeti firdii namaa kenna. Hojiin kee gaarii yoo ta'e hojii gaarii ati hojjette irratti hundaa'eeti firdii gaarii siif madaalu sii kenna. Hojiin kee hamaadha yoo ta'e immoo hojii hammeenya kee irratti hundaa'eeti hammeenya siif maluuf gatii sii kenna. Malee jalqabuma ofuma isaatii
utuu ati iyyuu hin beekin garaa haadha kee keessatti utuu lubbuun sittin afuufamiin ati nama jannataati ati immoo nama jahannami jedhee sirratti barreesse amalli kee si jallise abiddaaf sin uume jedhee kun waaqadha jechuun hin danda'amu. Waaqa garraamii waaqa jaalalaati jechuun waaqa akkasiitiin hin danda'amu silumaayyuu jechuudha. Amalli waaqayyoo maal fakkaata? Mee duraa dhimma kana irratti bareechitanii akkasiin laaltanii barbaada. Suuraa 7 aayaa 179 jechuudha. Jahannamiif jinnootaa fi namoota irraa hedduu uumne kan jedhu jechuudha. Maali kun? Maali kun? Hayyee wangeelli maal jedha? Waaqayyo amalli waaqayyo maal fakkaata kan jedhu waan muraasan sinitti heertuu 2-3 caalle jechuudha. Maal jedha? Waaqayyo namni tokkollee akka badu hin fedhuu jedha. Timootewos 2:4 yoo dubbistan kun waaqayyo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'u ni fedha jedha. Namni gar tokko no. Namni hundinuu akka fayyu. Namni hundinuu dhugaa beekuu bira akka ga'u fedha waaqayyo. Namni tokko akka badu iyyuu hin fedhu waaqayyo. Indoom Iskeel boqonnaa 18:23 irratti immoo namni jal'aan karaa isaa irraa deebi'ee akka jiraatu malee ani dhugumaan du'a isaatti nan gammadaaree jedha waaqayyo. Namni jal'aan iyyuu karaa isaa irraa deebi'ee gara jireenyaa akka dhufu barbaada malee namni tokko akka badu hin barbaadu jedha waaqayyo. Amalli waaqayyoo kana. Even waaqayyo nama tokkollee badiisaaf hin uumne. Abidda gahannamillee nama tokkollee abidda gahannamiif hin uumne. Abiddi gahannam maaliif akka uumame yeroo dubbate Yesuus maal jedhee Maatewos boqonnaa 25:41 irratti namoonni abidda gahannam galan sababii abidda gahannamiif uumamaniif osoo hin taane sababii abiddi gahannam isaaniif uumameef osoo hin taane filannoo isaaniitiin waan dhimma kana keessa seenaniif maal jedha? Ergasii mootichi namoota bitaa isaa jiraniin isin abaaramoo nana na biraa deema gara ibidda bara baraa isa seexanaaf ergamoota seexanaaf qophaa'ee dhaqa. Jalqaba ibiddi bara baraa kun namaaf miti kan inni uumame seexanaa fi ergamoota isaaf uumame. Warri jalloonni immoo filannoo isaaniitiin waaqayyoon dhiisanii seexana wajjiniin hafuu isaaniitiin gara badiisa bara baraa kanatti ibidda bara baraa kanatti deemu jechuudha. Walumaa gala namni hireen dhala namaa jireenya bara baraa argachuuf filannoo kee irratti kufa. Yoo ati jireenya bara baraa ni barbaadda ta'e, yoo ati seexanaa wajjiniin baduu hin barbaaddu ta'e, waaqayyo karaa tokkicha siif qopheessee jira. Karaan tokkichi namni ittiin jireenya bara baraa argatu iyyuu hojii gaarii ufii kee hojjettuu miti. Namni tokkollee hojii gaarii fi guutuu ta'e fuula waaqaa dura nama dhaabuu danda'u kan hojjechuu danda'u namni tokko dachee kanarra hin jiru. Sababii kanaaf jecha waaqayyo adaba namni kamiyyuu adabamuu malu tokkicha ilma isaa irra kaa'uudhaan furii godhee tokkicha ilma isaa nuuf kennuudhaan adaba jireenya badiisa bara baraa kana jalaa dhala namaa baasuuf aarsaa nuuf kaffalee jira. Kanatti amanuudhaan qofa isa karaa gara jireenya bara baraatti geessu ta'e, isa ufii isaayyuu jireenya ta'e, isa du'aa ka'uu ta'e, guyyaa xumuraatti namni gaafa du'aa ka'u isa dura kan dhaabbatu firdii xumuraa kan kennu Kiristoositti amanuudhaan badiisa jalaa bahuu ni dandeessa. Har'a yeroon hin darbin. Ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu. Murtii dhugaa, murtii gaarii akka gootaniif waaqayyo isin haa gargaaru. Shalom.